Oduu gaddaa qabna. Abbee Dongorotti hidhattoonni fannoo dubartii ulfaa dabalatee namoota 30 ol ajjeesan jechuudha. Wallagga keessatti jechuudha. Hedduu waan nama gaddisiisu. Namoonni 30 kun hunduu boolla takka keessatti awwaalaman. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee bal'ina isaa isiniin gaya. Kun sababa haati manaa isaa gurraattii taate qofaaf ibiddaan gubee lubbuu haadha manaa isaa balleesse namichi lammii biyya Indiyaa ta'e tokko. Mee bal'inaan isiniif qooda. Kanatti aansee pirezidaantii Ameerikaa kan ta'e Tiraampiif gaazixeessaan tokko gaafii ajaa'ibaa dhiyeesseef gaafiin akkas jetti. Akka duutetti gabaasa bahee argitee jirta jedhanii gaafatan. Jaarsilleen ajaa'ibaati. Gaafii gaazixeessaan dhiyeesseef akkas jechuun deebiseef jechuudha. Lakki ani homaa hin argine xinnoo garuu oduu dhagaheetiin jira jechuun deebiseefii jira. Mee bal'inaan isiniin gaha jechuudha. Kanallee oduu keenya biraatiin burkina faasoon jaallattoota saala wal fakkaataa hidhaa fi maallaqaan adabuuf murteessitee jirti jechuudha. Adeemsa murtiin kun ittiin darbee fi namni gocha kanaan shakkame hundumtuu maaliin akka adabamu kanallee ibsa lafa kaayanii jiran jechuudha. Bal'inaan isinitti hima daawwattoota keenya. Oduu keenya itti aanu muummichi ministeera Dr. Abiy galaanni diimaan waggaa 30 dura harka Itoophiyaa akka turee fi dogoggorri kunis boru sirreeffama jechuun marii televezyiinii biyyoolessaa irratti dubbatanii jiran jechuudha. Mee kanallee bal'inaan isinii gaa jechuudha waan isaan dubbatanii. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan guyyaan oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e argatu fuula chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon kunillee namoota hedduu bira akka gabu like share gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa daawwattoota keenya. Oduulee hangammaa isiniin gahe kana bal'ina isaa isiniif hin qooda. Hanga dhumaan hordofaa. Oduu keenya jalqabaatiin taatee Abbee Dongorotti tahee ummata Oromoo irratti jechuudha. Wallagga keessatti tahee namoota 30 hidhattoonni fannoo kan ajjeesanii boolla tokkotti awwaalan sabaan Oromoo kan tahan jechuudha. Mee isa kanaan eegalla jechuudha. Daawwattoota keenya fulbana 3 guyyaa kaleessaati jechuudha. Taateen kun kan tahe jechuudha 2025 godina horroo guduruu wallaggaa Abbee Dongorotti hidhattoonni fannoo namoota 30 ajjeesanii jiraattota lafa sanii kan ta'an jechuudha. Namoota 30 ajjeesuun boolla tokkotti akka awwaalaman jechuudha. Ni beekama jechuudha. Oduun achii baatee mul'isaa jirti jechuudha. Miidiyaan hedduu wal harkaa fuudhaa jira. Hanga ammatti miidiyaan mootummaatii fi miidiyaan Oromollee BBC tokkicha yoo taate malee waan gabaase tokkollee hin argine jechuudha. Kan Wallaggaa kun kanuma nama dhibu jechuudha. Dhugaa rabbii lubbuun ilmaan Oromoo Wallagga keessa jiraatu akka malee kan nama ajaa'ibu jechuudha. Haalli isaan itti duguugamaa jiran jechuudha. Waan hedduu nama dhibu jechuudha. Namoonni gara si'eeruu nuuf kennan akka ibsanitti jechuudha. Wanti tibbana ta'ee kallattii nuti gara aanatti yookaan gara mootummatti baanuun nutti cufanii ganama sa'aatii 5 fi daqiiqaa 30tti nu qabanii waliigala namoonni qabame jechuudha. Waliigala namni isaan nu jala ajjeesan nama 31 madoon nama tokko loon 3,000 ol ta'anis akka saamaman ni hima jechuudha. Namoonni gamas yeroo kana nuun gayan jechuudha. Loon 3,000 jechuun gaa waan taphaatii miti. Namni tokko ni madaa'e namni 30 battalumatti du'e jechuudha. Boolla tokkotti kan awwaalaman hedduu kan nama gaddisiisu isa kana jechuudha. Akka malee biyya mootummaa qabdu keessatti jechuudha. Bara dhufaa darbaa jechuudha. Faannootu akkas godhe kanatu akkas godhe. Kamumatu ummata Wallaggaa kana miidhaa jira mootummaadha. Lafa waraanni bilisummaa Oromooleen hidhatee keessatti socho'aa jiru. Lafa mootummaanis hidhatee waraana eegaa jiru keessatti ummannumni nagaa akkanatti dhumuun kun hedduu waan nama gaddisiisuu fi akkasumallee gadaan isa dhugaa rabbi yoomiyyuu hin dagatamne jechuudha. Boolla tokkotti namni 30 awwaalamuun hanga har'aa miidiyaan Oromoo gurguddaan hangas mara xiyyeeffate irraa dubbatu tokkollee hin argine. Namoota namni isaanii irraa du'e maatii isaaniitiif fi firootan isaanii hundumaa'u rabbi ajajjabeessu jecha akkasumallee gaddanutti dhagahame asumaan ibsachuu barbaanna jechuudha daawwattoota keenya kana.
Kanumaan wal qabatee namichi lammii biyya Hindiyaa ta'e tokko sababa haati manaa isaa fuulaan gurraattii taateef jecha akka ibidda akka muka qoraanitti yookaan akka buttaa gaaziitti ibiddaan gubee haadha manaa isaa lubbuu addunyaarraa balleesse jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu kan nama dhibu jechuudha. Uumaa rabbii haadha manaa isaa sababuma isiin gurraattii taateef ibiddaan gubee lubbuu isii balleesse jechuudha. Mee bal'inaan isinitti hima jechuudha. Namichi kunillee murtee du'aatiin adabamee jira jechuudha. Manni murtee du'aa itti dabarsee jira jechuudha. Akka oduun gara si baate mul'iftuutti akkasumallee akka miidiyaaleen gurguddaan wal harkaa fuudhaa jiran irraa oduu kan argannetti jechuudha. Daawwattoota keenya gaggabaabseetu mammee ijoo isiniin ga jechuudha. Manni murtii Indiyaa namicha haadha warraa isaa sababa halluu yookaan bifa ishee jibbeef osoo isheen lubbuun jirtu gubee ajjeesetti adabbii du'aa dabarsee akka jiru jechuudha. Ni beekama jechuudha. Dubartiin maqaan isii jechuudha Lakshmii jedhamti jechuudha. Kan ajjeefamte kun jechuudha. Egaa ajjeese boodan jechuudha lafee isiillee gubee jechuudha. Waan hedduu nama dhibu osoo isiin nafseen jirtu gubee eega foonilleen irraa dhumate osoo isiin itti wawwaattu irraa dhumate boodan lafeellee gubee gaa kan akka miidiyaan Indiyaa itti gabaase jechuudha. Itti barreessaa turan jechuudha. Lafee isiillee ibiddaan gubee jechuudha balleesse jechuudha. Jarana gara jabummaan akkanaa kun maaliin jaabaan ija jabummaan akkana qoy addunyaan garamitti deemaa akka jirtu dhugaa rabbii. Oduu keenya taanu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad jechuudha galaanni diimaan waggaa 30 dura harka Itoophiyaa akka turee fi dogoggorri kunis boru sirreeffama jechuun marii televezyiinii biyyoolessaa irratti dubbatan mee maal akka dubbatanii fi qabiyyee dubbii isaanii san jechuudha hanga tokko ijoo waan keessaa fudhadhe tokko isiniifin ibsa hanga dhumatti viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya xumuramuu hidha haaromsaa laga Abbayyaa ilaalchisuun jechuudha gorsa dhimma hawaasummaa isaanii waliin marii taasisan irratti jechuudha akka dubbatanitti dogoggorri galaana diimaa ilaalchise jechuudha kan raawwatame akka sirreeffamu dubbatanii turan jechuudha. Galaanni diimaan waggaa 30 har'aa nu harka ture. Galaanni diimaan waggaa 30 har'aa seenaa kaleessa dogoggorri uumame kaleessaadha kookaa'u boru ni sirreeffama. Baay'ee rakkisaa miti jechuun mormee jira jechuudha. Abiyyiin Ahmad dhugaa meegaa ni sirreeffamaa fi haaluma saniin itti fufa dogoggoruma kaleettu itti fufaa fi akkasumallee wanni inni afaaniin jedhu tun dhugumaan sirreeffamte gar fuulduratti jijjiirama ni argina kan jedhu bubbullee laalla. Silaama lanni eebbifamuuf deema. Hundaafuu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Xumura irratti muummichi ministeera kan dubbatan jechuudha. Yeroo Eertiraan walabummaa ishee argatte galaana diimarraa kan adda baate Itoophiyaan waggoota muraasa dura muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad karaa galaana diimaa ulaa galaana argachuu fedhii akka qabdu erga ifa godhee booda jechuudha gama Eertiraatiin yaaddoon uumamee ture jechuudha. Isa san immoo yeroo biraatiin isiniif ga'a jechuudha. Eertiraan sababa saniin kaate sochii adda addaa godhaa turuun isii sochii waraanaa waan adda addaa sochii meeshaa waraanaatii fi agarsiisa waraanaa hedduu argisiisaa turte jechuudha. Isa kanallee kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dhuma irratti kan isinitti himu jechuudha. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee fayyaa isaanii fi gabaasa pirezidaantichi du'aniira jechuun bahe irratti deebii kennanii jiran jechuudha. Tiraampiif akkuma beekamu gaazixeessan gaafii ajaa'ibaa dhiyeesseef jechuudha. Guyyaa kaleessaatti gaafii addaa dhiyeesseef Tiraampiilleen gaafii isaa san akkasumatti akka ajaa'ibatti deebiseef jechuudha. Mee isallee isinitti hima jechuudha. Akkuma beekamu gaa hedduu kana Tiraampi dhukkubsatee jira. Tiraampi du'ee jira. Masaraan isallee duwwaa ta'ee jira waan jedhamu miidiyaa gurguddaatu dhuma miidiyuma addunyaatu gabaasaa ture jechuudha. Namoota dhuunfaa caalaa miidiyaa mootummaatu gabaasaa ture. Garuu wanti suni soba akka ta'eef Tiraampiilleen akka hin dhagahin akka quba hin qabne miidiyaa kanarratti gaazixeessaa kanaaf deebii kennee jira. Mee gabaabseetuman isinitti hima jechuudha. Ibsa kaleessa
ibsa galgala waajjira isaaniitti argamuun kennan irratti jechuudha Tiraamp fayyaa guutuu akka qaban himanii jiran jechuudha adda baay'ee jira jechuudha shakkii jalaa bahee jechuudha namni amma boodan jechuudha warreen duraan shakkaa turanii fi miidiyaan dogoggoraa turan hundumtuu ifa ta'ee fi jira jechuudha daawwattoota keenya akka duuteettu akkana jedhee gaafate laa gaazixeessan jechuudha waan ajaa'ibaati akka duuteettu gabaasa bahee argitee jirta yookaan mee egaa akka nama hundaa galuutti isinitti hima gabaasa Tiraamp du'e jedhu Tiraamp du'e jedhanii miidiyaa kanarra deemaa jiru argitee jirta gabaasa kana jennaani anumaa hin argine jeen Tiraamp akkana jedhee deebiseef jechuudha sii galee lakki ani hin argine garuu hima yookaan odeessaa xinnoo takka dhagaheen ture jedheen Tiraamp du'e tan jettu odeessaa xinnoo takka dhagaheen ture jedheeni deebiseef jechuudha torbaan darbe akkuma beekamu ibsa miidiyaa hedduun kennamaa ture isaas karaa milkaa'inaatiin addunyaarraa geggeessinee yookaan xumursiifnee jirra waan addunyaan qabdu xumursiifnee jirra jedhanii hedduun irraa lafa dhiitaa ture garuu Tiraamp kalee galgala kun masaraa isatti deebi'ee haala saniin ibsa kennee daawwattoota keenya dhuma irratti gaa burkina fasoo keessatti waan ajaa'ibaatu ta'e jechuudha waan achi keessatti taatee achi keessatti ta'een isinitti hime jechuudha burkina fasoon jaallattoota saala wal fakkaataa hidhaa fi maallaqaan adabuuf murteessitee jirti jechuudha paarlaamaan ce'umsa burkina fasoo kan hin filamne jechuudha kan hin filamne ta'ullee tarkaanfiiwwan murteessoo ta'anii fudhata jechuun dubbatee ture jechuudha erga kaabineen biyyattii seera maatii jaallattoota saala wal fakkaataa adda baasisiisuu baasanii waggaa boodaadha jechuun waggaan tokkoon booda jechuun dubbatanii turan jechuudha paarlaamaan biyyattiitii miseensi paarlaamaa seera haaraa kana mormee hin jiru jechuudha tokkolleen kan mormee hin jiru wiixata sagalee guutuun raggaasisanii turan jechuudha akkana laalkunoo paarlaamaa biyyaa jechuun kana waan dhugaatii fi waan biyyaaf hin taane osoo namni tokkolleen hin mormin sagalee guutuun seera kana raggaasisanii jiran jechuudha namni seera kana cabse namni seera kana cabsee gocha kana raawwate hidhaa hanga waggaa shaniin adabama jechuun addeessanii yookaan lafa kaayanii turan jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu oduuf odeessaaleen keenya har'a isiniif qabannee dhufne daawwattoota keenya kabajamoo kana fakkaata jechuudha akka isinitti tolugaa abdii qabna oduulee waqtaawaa oromoof oromiyaa irratti akkasumallee biyya keessa biyya alatti ta'ullee jechuudha hamma dandeenyuun gulaallee kwaalitii ol aanan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduulee keenya dhaga'uu fuula yuutuubii oromaan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer gochuu hin dagatina daawwattoota keenya sagantaan keenya kan har'aaf qopheeffannee dhufne asumarratti kan goolabamuu ta'a sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.